jechuudha United Kingdom keessatti bakka jirrutti. We should all belong to Amnesty International. Hundi keenya Amnesty International ka jedhamu keessatti galmaa'uu yookaan galuu hin dandeenya. 3. Sadaffaa. We can help through the Oromo Relief Association. We are educating a small number of Oromo secondary school girls in Nairobi, because education, as Adise said, is the only way out for women in that situation. Karaa waldaa gargaarsaa Oromootiin nu amma dandeenyu ijoollee durbaa kan hin baranne Keeniyaa keessatti barsiisaa jirra. Gargaarsa kana oosiin waldaa gargaarsa Oromoo United Kingdom keessatti qooda fudhatanii ijoollee caalaa barsiisuu dandeenya jechuudha. So therefore we're going to pass this box around, which Jora has kindly provided, asking people to make contributions for that girls' project in Nairobi that the Oromo Relief Association ijoollee durbaa Keeniyaa keessa jiranu tu jiraatanu kan barachuu hin dandeenye kan nu barsiisaa jirru akka gargaarruu fi Joraan naannessaa waan dandeessanu boksii kana keessatti buusaa galatoomaa achumaanu. Also, Lencha will be sending out forms to the community organisers here, so that people who want to make regular contributions to the girls' education in Nairobi can do so. Leencoon immoo foormii community kanaaf hin ergaa isarratti galmaaftanii amma dandeessanuu baatii akkuma dandeessanuu gargaarsa sana dhaabbiidhaan gochuu hin dandeessu jechuudha. The fourth thing that we can do is the most difficult. Inni kun xinnoo ulfaataadha. When dictatorships, when tyrants fall, they leave behind them chaos. Mootummaani diktaatara ta'e ogguu kufu dudduuba isaaniitti rakkina dhiisanii darbu. It is part of any totalitarian government that it inhibits the growth of civic society. Civil society organisations like the Oromo Relief Association, Amnesty International. The dictators don't like a strong civic society, they try to weaken it. Mootummaan diktaataraa akka Itoophiyaa fakkaatu kan jiru civic organization yookaan jaarmiyaa uummata kan ta'anii dadhabsiisanii caccabsanii darbuudha malee jabeessanii darbanu jechuudha. There is no mechanism of dialogue, of settling disputes between opposition groups. Jaarmiyaa ilaalcha adda addaa kan qabanu gidduutti there is no mechanism for resolving disputes between opposition groups. Dhaabboti ilaalcha adda addaa qabanu gidduutti ilaalcha isaanii dhiphisuudhaaf rakkina jiru kana balleessuudhaaf siistemni yookaan mekaanizimiin hin jiru. We saw this in Iraq after Saddam Hussein. Kana Iraaqitti argineerra erga Saddam Hussein darbee booda. We're seeing this in Syria. Syria keessatti argineerra. We've seen it in Egypt. Egyptii keessatti argineerra. Thank you very much. That's great. Thank you. Baay'ee galatooma. And we saw it in Yugoslavia. Yugoslaviyaatti rakkina kana argineerra. We saw it in Libya. Libiyaatti argineerra. And if we are not careful, we're going to see the same thing happen in Ethiopia. Akka gaariittoo waan kana irratti ilaalcha gaarii yookaan hin xiyyeeffanne rakkinni kun immoo Itoophiyaa keessattis dhalachuu hin danda'a. I've been talking this afternoon and have been alarmed at the signs showing increasing hostility between Oromo and Amharas. Jibbeensa Amaaraa ummata Amaaraatii fi Oromoo gidduu jiru kuni anis waan kana ilaalaan jira argaan jira. We need to look to the future because eventually we will need to be in dialogue with all the groups of people in Ethiopia. Sa fuuldureessa
sadufu laalu qabna maalifi akkaataa walitti dubbachuu dandeenyu dialogue goonu sana laalu qabna. Working in human rights, it becomes obvious that a lot of problems occur when you look at an individual not as an individual but as belonging to a group. So instead of meeting a person, you meet an Amhara or an Oromo or a Muslim or a Christian, and then your prejudice starts to work. Akka waldaa mirga namaa keessatti akka nama hojjetu nama tokko akka nama tokkotti oolaallee nama tokko wajjiniin qunnamtii yookaan haasaa goonu akka nama tokko wajjiniin ogoone jibbeensa yookaan ulirraa fagaachuun suni moor dhiphataa deema. You have experienced this as a Oromo in Ethiopia. Isin akka Oromootti Itoophiyaa keessatti fakkii kanaan beektu. As soon as somebody knows you're a Oromo, for some people, you're automatically put down there. Nama tokko fi akkuma ati Oromoo ta'uu kee ogguma baru gadisi godha jechuudha. Gadisi dhiibaa yookaan gadisi ilaala. Many Oromo are just as prejudiced against Amharas. Oromoo danuun immoo Amaara irratti ilaalcha gosuma kanaa qaba. Now, if we are to avoid bloodshed in the future, then we must start talking to Amharas today. Dhiiga fuulduraadhaaf fi gannamuu danda'u hambisuudhaaf oo barbaanne olitti dubbachuun kun amma jalqabuu qaba. As a Zambian economist said, the best time to plant a tree is 20 years ago. The second best time is now. Beekan Zambiyaa tokko akka jedhetti yaada gaarii mukaa fi yookaan 3 yaaduu kan qabnu waggaa 20 dura yookaan ni hadha. The second best time is to plant it now. Carraan lammaffaa amma dhaabuudha. Okay, so we want people to get organised within the UK to use our democracy to speak to people within the UK, especially their members of parliament. Mirga biyya kanarraa carraa argannu kana democracy biyya kanatti guddatirraa kan barachuu dandeenyu isa barannee member of parliament yookaan MEP keenyatti dubbachuu baruu qabna. And use the society that we are now living in to network and inform other people about what's happening in Ethiopia. Bakka jirru hundatti ummata biyyaa lammii biyyaatti waa'ee keenya rakkina keenya beeksisuun fi Itoophiyaa keessatti maal akka deemaa jiru barsiisuun barbaachisa. And start to open our minds and enter into dialogue with other people from Ethiopia. Mataa keenya banaa goonee namoota Itoophiyaa keessa jiran adda addaatti wajjiniin dubbannee yaada olii jijjiiruun immoo barbaachisaadha. Thank you very much. Baay'ee galatoomaa. Galatooma egaa Dr. Trevor bal'isee waan dubbateef baay'ee hin dubbadhu. Garuu waanuma gaggabaabdu tokko samaraayis gochuun barbaada. Uummanni Oromoo rakkoo keessa jiru barsiisaan dubbateera, addiseen dubbattee, Dr. Trevor dubbattee hundi keessa nu beektu. Warri Amaaraa waan ifaa ta'e tokko namatti himu laqabaarii Arabii namicha isa awwaalutti maddoon himanii isinuun beektu waan ta'eef waan asirratti himuu qabu. Rakkoon keenya kana fakkaataa garbummaan keenya nurratti hammaatee maalii jechuun kun garbummaa keenya nurratti cimsaa deemuu danda'a, nu hadochuu danda'a. Garuu garbummaa sana cabsuuf yoo sochoone revive goona hin fayyadu. Yoo mo'uu baanne illee keessi keenya fayyaa godhata jechuudha. Naameeqatu MP isaatti waan akkasii barreesseera jedhamee keessa dhaqaa jennaan namni muraasa ta'uu qaba. Innu gaarii dhaqee faranjiin. Faranjiin ishii qabatteeti isa irratti edaati malee isa darbeef hin boosu. Isa qabatan sana qabataniitu sanarratti dabalaa positively yaadaa jiru. Kunis akkuma isaanii taa yaadnu sanarratti haa dabalu. Jara kana
inni kaani iyyachuu danda'u inni biyya keessa jiru inni mana hidhaa keessa jiru